araarrii fi ayyaana Waaqayyoo lafa isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaadha. Ani nagaa koodha. Waaqayyoodhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo isa karaa hundumaan nu eege. Waaqayyo isa karaa hundumaatiin ayyaanaaf araara nu baay'iseedhaaf galanni haa ta'u. Guyyaa har'aa yaada Waaqayyoo ta'ee jennaani dubbii Waaqayyoo keessaatii mata duree tokko fudhannee walii wajjiniin akka barannuudhaafi Waaqayyoo karaa hafuura isaa keessa koo waan kaa'eefi mata duree dibataa fi dibamuu jedhu kutaa garaagaraa gargar qoqqoonnee yaada bal'aa waan of keessaa qabuudhaafi kutaalee adda addaatti qoonnee walii wajjiniin ilaaluu itti fufnaa. Egaa gooftaan jalqabaa hamma xumuraatti ayyaanaaf araara isaa nuuf haa baay'isu. Egaa kutaa kana eeguu ilaallu kaayyoo mataa isaatii qaba. Mata duree kana cal jenneen ilaallu sababiin isaas barnooti yookaan barsiisi macaafa qulqulluu gaafa ka'u kaayyoo mataa isaatii qaba. Cal jedhamee hin ta'u. Egaa akka waliigalaatti kaayyoon mata duree amma barataa jirru kana kaayyoon isaa inni tokkoffaan egaati tokko dibataa fi dibamuu wanti jedhu kun macaafa qulqulluu keessatti maalidha? Macaafi qulqulluu waa'ee mata duree kanaa maal jedha kan jedhu baranna. Inni lammaffaan immoo keessumaatii dhimma dibataaf dibamuudhaa wajjin wal qabatee wantooti shaakalli dogoggoraa biyya keenya keessattis biyyoota Afrikaa gara lixaa kanaa jalqabee haga baha Afrikaatti dogoggorri garaagaraa waan kanaa wajjin waan wal qabatee jiruuf inni kun dhuguma moo soba jennee adda baasuudhaaf walii wajjin ilaalla jechuudha. Inni sadaffaanii erga waan kana hubannee booddee jireenya keenya akkaataa dubbii Waaqayyootti adeemsisuudhaaf barumsi kun dhufe yookaan immoo barsiisna jechuudha, waliin baranna jechuudha. Egaa kutaa kana qayyabachuudhaaf yookaan immoo kutaa kana ilaaluudhaaf caqasa macaafa qulqulluu keessaa irra dhaabbannee dubbannu ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 20 fi seera Lewwotaa boqonnaa 8 lakkoofsa 12dha. Kutaa kana lamaan fudhanneetu barumsa kana itti fufna jechuudha. Egaa utuu gara bal'isnee yookaan immoo yaada bal'aa isaa hin kaasiin mee sagalee Waaqayyoo kana walii wajjin haa dubbifannu. Sagaleen kun ergaa Yohaannis isirraa boqonnaa 2 lakkoofsa 18 hamma 20 isa jirudha. Kutaa kana nan dubbisa akkana jedha. Ijoollee jedha, yeroon kun isa dhumaati. Kiristoosiin kan mormu akka dhufu kanaan dura dhageessaniittu, ammas warri Kiristoosiin morman baay'ataniiru. Kanaafis yerichi isa dhumaa akka ta'e nu hin beeknedha. Lakkoofsa 19 isaan nu keessaa ba'an malee kan keenya miti, utuu kan keenya ta'anii nu wajjin itti futuranii garuu isaan hundinuu kan keenya akka hin ta'in haa mul'atuuf nu keessaa ba'aniidha. Isin garuu isa qulqulluu sanaan dibamtaniittu hundumti keessanis beektota haa jedha. Isaanii lakkoofsa 8 irratti nu keessaa ba'an malee kan keenya miti, utuu kan keenya ta'u turanii nu faana itti futuranii garuu isaan nu wajjin akka hin taane adda baafamuudhaaf beekamuudhaaf garuu nu keessaa ba'anii isin garuu isa qulqulluu sanaanii dibamtaniittu hundumti keessanis beektota jedha. Inni Yohaannis irratti dubbatu akkana jedha. Inni seera Lewwotaa boqonnaa 8 lakkoofsa 12 irra jiru immoo sagaleen akkas jedhu jira. Aaroon lakkoofsa 10 kaasetu dubbisanii tola. Yommus Museen dhadhaa dibataa fuudhee dunkaana itti wal ga'aniif waan isa keessa jiru hunduma dibee isaan qulleesse. 11 dhadhaa dibataa sanarraa si'a 7 iddoo aarsaatti hin facaasee iddoo aarsaa fi mi'a isa hundumaa waciitii isaa fi jaliitii isaas qulleessuudhaaf hin dibe. Aarooniin qulleessuudhaaf dhadhaa dibataa irraa mataa isaa irratti dhangalaasedha. Warra kaan hin dibeedha. Iddoo aarsaadha. Dhadhaa dibataa sana fuudhee dunkaana itti wal ga'anii fi waan isa keessa jiru hundumaa hin dibe. Si'a 7 immoo iddoo aarsaatti hin facaase iddoo aarsaa mi'a isaa hundumaa jechuudha. Lakkoofsa 20 irratti garuu Aarooniin immoo mataa isaa irratti dhadhaa ejersaa hin dhangalaase jedha. Egaa kutaan nu irra dhaabbannee dubbii kana ilaallu kutaawwan kana lamaanii kutaawwan kaan isin kaafna jechuudha bal'inaanii. Egaa mee gara Yohaannisitti isin deebisa. Yohaannis eenyu isa jedhuudhaa fi ergaan kuni Yohaannisiin barreeffame. Yohaannis ergamaa gooftaa keenya Iyesuus Kiristoosidha. Obboleessi isaa Yaaqoob jedhama. Ergamaa warra jalqaba waamaman keessaa isa tokkodha.
ergamaan kun kanaan dura nama qurxummii qabu yookaan kiyyoo kiyyeessee qurxummii qabee isaan jiraatu ture. Obboleessaa wajjin ilmaan kan ilma Zebedewoos jedhama maqaan abbaa isaati. Maqaa ittiin ergamoota keessaa adda baafamu tokko qaba Yohaannis kuni. Isa gooftaan jaallateedhama. Isa yeroo hundumaa gooftaatti maxxanee taa'u jedhama. Keessumaatii ergawwansaas wangeelas mul'ata keessattis sentariinii barsiisa isaatii yookaan immoo waan inni karaa Hafuurri Qulqulluu karaa isaa waan inni barreesse eenyummaa Iyesuus Kiristoos jechuudha. Eenyummaa Iyesuus Kiristoositti kan hundaa'e yookaan immoo kan bu'uureffate Hafuurri Qulqulluun karaa isaa dubbate jechuudha. Kanaaf egaa namni kuni ergaa har'a nuyi qayyabannu kana hin barreesse amantootaani isinii isa qulqulluu sanaan dibamtaniittu jedha. Nu keessaa baay'een ba'aniiru jedha. Nu keessaa akka isaanii kan keenyan ta'aniidhaaf iyyuu adda ba'an jedha. Isin garuu isa qulqulluu kana waan dibamtaniif beektotaadha. Warri facaan sun warri ba'an suni wallaalota akka ta'aniidhaaf isa qulqulluu sanaan hin dibamne akka ta'aniidhaaf isin garuu jedha. Sababiin isaas oobdii kana gaafa qayyabannu Yohaannis sagalee kana kan inni barreessee fi tokkoof tokko namoonni waldaa keessaati eenyummaa Iyesuus Kiristoos irratti bifa dogoggoraa ta'e yookaan karaa dogoggoraa ta'e barsiisa dogoggoraatiin doktiriinii eenyummaa Iyesuus Kiristoosiin waa'ee namummaasaa dubbatu isa macaafi dubbatu irraati adda waan ba'anidha. Waan biraa barsiisuu waan jalqabanidhaa fi namoota garee uummatanii waldaa kiristaanaa keessaa ba'anii Iyesuus akkas miti, Iyesuus nama miti. Keessumaatii ergaa Yohaannis kuni Iyesuus namummaan Iyesuus Kiristoos kana miti jedhanii inni fooniin akka inni hin mul'anne barsiisi garaagaraa waan ka'ee jiruudhaaf ilaalcha dogoggoraa kanarratti ergaa kana barreessenna. Na Yesuusin beekuudhaaf dibamuun baay'ee murteessaa akka ta'e ilaallachuudha kutaa kanaati. Yesuusin beekuu, Yesuus eenyummaa Yesuus hubachuudhaaf isa qulqulluu sanaan dibamuutu murteessaadha jechuudha. Namni isa qulqulluu sanaatiin hin dibamne eenyummaa Iyesuus Kiristoosin beekee fudhachuu hin danda'u jechuudha. Iyesuusin beekuun immoo dhimma jiraachuudhaaf dhimma jiraachuu dhiisuu, dhimma baduuf dhimma dhiisuuti. Dhimma badanii jiraachuudha, dhimma hafanii jiraachuuti. Yesuusin beekuun dhimma jireenya bara baraati, dhimma badisa bara baraati. Yesuusin kan hin beekne badisa bara baraatu isa eeggata. Yesuusin kan beeku immoo jireenya bara baraatu isa eeggata wanta ta'eedhaaf namni kun xiyyeeffannoo godhee kutaa kanarratti dubbata jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa dibati kun akka macaafa qulqulluu irratti waan lama ta'a jechuudha. Tokko dibata qaamaan mul'atu yookaan fiizikaalii bifaan kan mul'atu jechuudha. Waan qodaa wayiitti namaaf kennamu yookaan namni bitachuu danda'u yookaan itti hojii garaagaraatiif oolamuu danda'u. Inni kan biraan immoo isa qulqulluu sanaan dibamuudha jechuudha yookaan immoo spiritual waan hafuuraa kan ta'e dibata hafuuraa. Hafuura qulqulluudhaan wajjin waan wal qabatudha jechuudha. Dibatni lammaffaan akka macaafa qulqulluu irraa hubannutti jechuudha. Kanaaf egaa dibati kun maali reeta jedhuudhaa fi dibati kakuu moofaa keessattis kakuu haaraa keessattis ilaaluu dandeenya. Keessumaa garuu kakuu haaraa moofaa keessaa gaafa ilaallu macaafa keenya keessaati jechuudha. Macaafi keenya kutaa 66 waan qabuuf kakuu haaraa kakuu moofaa waan qabuudhaa fi gargar qoqqoodne ilaaluun baay'ee murteessaadha. So kakuu moofaa keessatti dibati waan dhangala'aa ta'edha. Zayita dhangala'aa ta'edha jechuudha. Zayiti kun immoo mi'a garaagaraarraa kan hojjetamudha. Nyaataaf ooleera. Nyaataaf itti fayyadamaa turaniiru. Zayita kana miidhaginaaf itti fayyadamaa turaniiru. Namoonni macaafa qulqulluu keessatti maqaan isaanii tarreeffame qorichaaf fayyadamaa turaniiru. Akkasumas immoo awwaalchaaf yookaan immoo namni tokko gugguuduu foon nama sanaa akka inni hin xuroofne foolii akka inni hin laanneedhaaf dibaa turaniiru jechuudha. Kanaaf egaati dibati kun waan garaagaraadhaaf akka inni oolamaa ture hin argina jechuudha. So kanaaf inni nuyi keessumaati kutaa kana gaafa qayyabannu yookaan ilaallu waa'ee dibata isa kanaa kan nyaataaf oolamu, kan miidhaginaaf oolamu, kan qorichaaf oolamu osoo hin taane dibati guddaan nu ilaallu tokko kakuu moofaarraa jalqabne kan nuti ilaallu dibata isa mataarratti dhangala'uuti. Isa seera Lewwotaa boqonnaa 8 lakkoofsa 12 irratti ilaalle sanadha jechuudha. Inni maa innidha? Dibata isa mataarratti dhangala'uudha jedha. So yeroo nyaataaf fayyadamnu mataarratti dhangala'uu nama barbaachisu, miidhaginaaf gaafa fayyadamnu mataarratti dhangala'uu dhiisuu danda'a. Qorichaaf gaafa fayyadamnu mataarratti dhangala'uu dhiisuu danda'a. Awwaalchaa gaafa fayyadamnu yookaan nama reeffa nama tokko ittiin gogsuudhaaf ittiin tursiisuudhaaf gaafa fayyadamnu mataarratti dhangalaasuu dhiisuu dandeenya. Garuu parpasilii macaafa qulqulluun maal jedha? Mataa irratti dhangalaasii jedha. So namoonni gaafa dibamaa turanii mataa irratti dhangalaafama. Zayitiin sun mataa isaanii irratti dhangala'aa ture jechuudha.
Kanaaf mataa irratti maaliif dhangala'a? Mataa irratti dhangala'uun kun maayinni isa jedhuudhaaf egaa namni tokko nama ta'uudhaaf mataa yoo qabaate qofaadha kan inni nama ta'u. Eenyummaan nama tokko kan ittiin adda baafamu mataadha. Mataan qabu taanaan eenyummaan isaa adda baafamuu hin danda'u. Caaltuudha, caalaadha, gammachuudha, gammadaadha jennee adda baasuu hin dandeenyu. So eenyummaa ibsa jechuudha. Mataa irratti naqamuun sun dhangala'uun suni namni suni eenyummaan nama sana adda waan baafameef abaluun akkasidha. Abaluun kanaaf adda baafameera, abaluun kanaaf dibameera jennee adda baafanna jechuudha. So kanaaf mataa irratti dhangala'an kakuu moofaa keessatti malee waan biraa irratti hin dhangala'u. Seera boqonnaa 29 lakkoofsa 7, seera Lewwotaa 8:12, ergaa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 10 lakkoofsa 1 gaafa dubbifattanii mataa isaan irratti dhangala'aa ture jechuudha. So kanaaf mataa irraa kanaaf immoo yoo qaama biraatti dhangala'ee yookaan immoo yoo namni dibati suni Waaqayyo akka dubbatetti dheekkamsa yookaan immoo adabatu isaan eeggata. Fakkeenyaaf nama dibi jedhameeni fuudhee dhaqee yoo mataa isaa irratti dhangalaasuu dhiise harka isaa irratti qaama isaa bira irratti yoo dhangalaase namni dibame suni maal ta'a jechuudha dheekkamsatu isarratti dhufa yookaan immoo adabatu irratti dhufadha dubbii Waaqayyo. Seera boqonnaa 30 lakkoofsa 32 kaanii 33 argitanii waan biraadhaaf yoo oolame dibate suni mataadhaa alatti yoo dhangala'uudhaa baate fakkeenyaaf harkatu dhukkuba harka irratti naqama miti jechuudha. Miilla isaa dhukkubu miilla irratti naqama miti jechuudha. Dibati kun kaayyoo mataa isaatii qaba, booda bal'aa hin ilaalla, garuu immoo mataa irratti dhangala'uutii qaba. Mataa irratti dhangala'uudhaa yoo baate dheekkamsa mataa isaatii qaba. Inni kan biraanii dibati kun mataan isaa gati jabeessa waan ta'eedhaa fi namni akka arge bakka barbaade argachuu hin danda'u, akka barbaadettis qopheessuu hin danda'u. Macaafi tokkoof tokko akkaataan itti qophaa'u maalirraa akka qophaa'u dubbateera. Lammaffaanis immoo wanti suni karaa nama akka hin danda'amne gati jabeessa akka ta'e dubbata. Kanaaf egaa mataan kun egaa yogguu dibamu maaliif Waaqayyo gooftaan mataa irratti dhangalaasaa jedhe Museedhaan akkasumas fakkeenyaaf Saamu'eeliin mataa isaa irratti dhangalaasaa maaliif jedhe tokko maal jenneerra sila mataanii eenyummaa ibsanneerra. Tokko mataan irratti gaafa dibamu namni siibamu suni tajaajilaaf adda baafamuusaa argisiisa. Namoota kaanirraa namni suni foo'amuusaa waan adda baafameef yookaan immoo waan adda ba'eef qaba jechuudha. Keessumaa tajaajila Waaqayyootiidhaaf. Waaqayyo nama sana karaasaa waa hojjechuu waan barbaadeedhaaf, karaasaa wanti tokko dhageessifachuu waan barbaadeedhaaf namni sun nama biraarraati mataa caalaan dibama yoo ta'e caaltuun yookaan immoo namni biraan hin dibamu jechuudha. Eenyutu dibama? Caalaa qofa dibama. Namichi sun immoo waan dibamuudhaaf qaba. Inni lammaffaan immoo qaamni dibamu suni hafuurri qulqulluun erga namni sun dibamee booda qixa sirriitiin nama sana faana hojii jalqaba. Fakkeenyaaf Saa'ol dibamee jennaan hafuurri Waaqayyoo akka addaatti isa faana hojjechuu jalqabeedha macaafi qulqulluun. Inni sadaffaan simboo fayyaanni Waaqayyoo namicha qofa irratti argamuu isaa mul'isa. Mataa isaa irratti gaafa dibamu simboo yookaan immoo favor isa jennu ayyaanni Waaqayyoo nama sana qofa irratti yookaan immoo nama biraarra hin jiru. Kana jechuun namni sun tajaajila wayii tokko fadda yoo ba'e simboo fayyaanni Waaqayyoo tura jira nama biraarra hin jiru, nama biraatti acting godhu. Nama sanatti wanti aakti ta'u yookaan nama sanatti wanti hojjetamu wanti yeroo hundumaa ta'u nama kan biraarratti hin ta'u. Inni kan biraan immoo mallattoo Waaqayyo hojiidhaa fi tajaajila hafuura qulqulluutiin adda baafamuusaa mul'isa. Mallattoo namni sun hojii Waaqayyootiif adda baafamuusaa. Isaas boqonnaa 61 lakkoofsa 1-3 jechuudha. Fakkeenyaaf Waaqayyo nama tokkoon karaa banta yoo ittiin jedhee karaa banuudhaaf adda baafama yookaan dibame yoo ta'e Waaqayyo karaa nama sanaa karaa namicha sanaa karaa baasa. Waaqayyo nama tokkoon biyya geggeessa jedhee yoo dibe nama sana qofaatu biyya geggeessa. So Waaqayyo mallattoo Waaqayyo hojii hojjechuusaa karaa nama sanaa hojii bahee hojjechuusaa kan ittiin. Egaan dibati kakuu moofaa kuni mataa irratti dibamuun hiika kan erga qabaateeti yookaan immoo hiikki isaanii guddaan kan erga ta'eeti. Mataa irratti inni dibamu kun mataa isaanii qofa irratti hafe moo'ii guutummaa qaama isaaniis immoo dhuunfataasa jedhuudhaafi. Mataa irratti dibamu hajalqabu malee dibati sun guutummaatti qaama isaanii guutummaatti dhuunfata. Sababiin isaas kakuu moofaa keessatti macaafa faarfannaa 133 lakkoofsa 1-3 gaafa dubbifattanii obboloonni walii wajjin jiraachuun gaarii akka ta'eedhaa fi inni akka dibataa isaarraa gara areeda isaatti dhangala'u areeda isaarraa immoo gara
morma isaatii immoo gara miilla isaatti gadi dhangala'uuti akkuma jedhu dibati kakuu moofaa keessatti mataa isaa irratti dhangala'aa ture guutummaa qaama isaanii akka inni dhuunfatu argina. Kanaaf egaati kakuu moofaa keessatti eenyu faatu dibame ree kan jedhu. Macaafi qulqulluun akka dubbatu kakuu moofaa keessatti dibata nama abbaa arge irratti dibamaan ture. Namni abbaan arge dibamaan ture. Inni lammaffaan immoo namni lafaa ka'ee nama dibaan ture kakuu moofaa keessatti. Museen lafaa ka'ee dibaan turre, Saamu'eel lafaa ka'ee dibaan turre, Waaqayyotu nama hojii isaatiif barbaade, nama karaa isaa waa hojjechuu barbaade abaluun dhaqii dibi jedhee dubbataa ture jechuudha. Kanaaf lafaa ka'amee wanti godhame yaada namaatiin wanti godhame hin jiru. Inumaayyuu immoo Waaqayyo gooftaanii gaafa namoota dibaa ture adireesii isaanii wajjin bakka isaan jiranii wajjin himeetu akka isaan dibaman gochaa ture jechuudha. Kanaaf namoota gosa sadiitu dibame. Tokko luboota, lammaffaan mootota, sadaffaan immoo raajota. Warri dibamanii lubootatu dibame. Sababiin isaas hojiin isaanii hojii lubummaati, hojii aarsaa kakuu moofaa dhiyeessuuti. Inni lammaffaan immoo moototni hojii saba sana geggeessuu, saba sana akkaataa dubbii Waaqayyootti geggeessuu bulchuu ture. Inni kan biraan immoo raajota. Raajonni immoo warri dibaman immoo waan Waaqayyo itti hime, waan Waaqayyo itti mul'ise dubbachuudhaa fi afaan Waaqayyoo ta'anii tajaajilaa turaniiru. Afaan Waaqayyoo ta'anii keessumaatti raajonni kakuu moofaadhaa fi raajonni amma yeroo ammaa kana waldaa kiristaanaa keessa jiran tokko miti walitti iyyuu dhufan. So inni kakuu moofaa Isaayyaas fa'a, Hisqeel fa'a, Daani'eel fa'a gaafa hojii Waaqayyoo kana hojjetanii afaan Waaqayyoo ta'aniiti. Guutummaa parpasiin isaanii guddaan, kaayyoon isaanii guddaan afaan Waaqayyoo ta'anii waan Waaqayyo saba sanaan dubbate, waan Waaqayyo saba sanaan jedhee himaa turaniiru jechuudha. So caqasa fudhachuudhaa fi lubooti Ba'uu boqonnaa 28:44 seera Ba'uu boqonnaa 30 lakkoofsa 30 dubbifachuu dandeessu. Moototni immoo fakkeenyaaf Daawit fa'a, Saa'ol fa'a kuni keessumaati Saamu'eel sarara boqonnaa 12 guutummaa isaa, boqonnaa 16 guutummaa isaa dubbifattanii yaada kana achirraatiin argattu. Inni kan biraan immoo raajotatu dibamaa tureera. Fakkeenyaaf mootota saduraa boqonnaa 19 lakkoofsa 16 irratti moototni yeroo isaan dibamaa turan argineerra jechuudha. So kanaaf kakuu moofaa keessatti dibate kana fakkaata ture. Kaayyoon isaas kana fakkaata ture. Namoonni dibamanis hunda isaanii akka hin taane abbumti arge dibaas akka hin turre Waaqayyo qofaatu abaluun naa dibi, abaluun kan naa godhe jedhee dubbata akka ture kutaa kanarraatiin argina jechuudha. Ayyaanni Waaqayyo hunda keessaniif haa baay'atu. Kutaa lammaffaadhaan walitti deebina. Nagaa Waaqayyootiin.